في عالمنا نقول أي especially wanti Omara koo qabu. yeah Baala keenya doc garuu meeshaan dhiiraa kun doctor ani billaadhaan cina muramee doctor sa'aa ani ja'a fallaajaa keessa ture deebi'ee thank you so hojjetamee much dhufee queen galatu bakki itti murame san deebi'ee seenuun doctor qaamni cidhaan ku sadiidha yaa cidhaan sadii namni qabu jira nama baay'ee argeeranis cidhaan sadii namni qabu argeera waan ta'eef cidhaan sadii yoo qabaatan rakkoo hin qabu garuu altiraasaawundiidhaan kaanii ilaalamuu qabu cidhaan suni maasiidha moo cidhaan riiliidha maasii yookiin immoo tumar kan jennu jira yookiin immoo kalladdoo ta'uu danda'a waan ta'eef altiraasaawundii ilaalamee erga konfirmi ta'eeti rakkoo hin qabu cidhaan namoonni cidhaan sadii qabanis jiru kan cidhaan tokko qabanis jiru waan ta'eef homaa rakkoo hin jiru jechuu barbaade. Garuu altiraasaawundii kaatee ilaalamuu qabda obboleessa kee. Lamaan baay'ata gara. cidhaan sadii. Yaa jiree keessa baay'ee argeeran. Tokko yoo irraa muran Omara koo. Ay muruun barbaachisu yeroo yerootti ilaalamuudha. Jalqaba irratti garuu dursa altiraasaawundiidhaan kaamee altiraasaawundii ilaalamuu qaba riil konfirmii ta'uu qaba. Malee dhiibbaa irraan gahuun qabu. Kanaaf nama akka nama baay'ee jirachuu barbaade kan sadii qaban jiru kan tokko qabanis jiru. Cidhaan tokko itoo. Tokko yoo irraa Dhiibbaa muran sarjarii Omara koo. komplikeeshinii fiduu danda'aadha malee rakkoon qabuunis. Dooktar Bakka meeshaan waliin cidhaan sadii qabu. Dooktar meeshaan kiyyaa qoy. Gam dhufee Dhuftees. Ash. Okay. Asirraa qoy miseejii wayiin deebisa. Dooktar uumamaaniin jedhangee dhanna qabadhee dhaladhe. Yaa uumamaanii namoonni dhanna isaanii qabatanii dhalatan jiru dhiironni jiru. Daa'imaa mucaa fira kiyyaa tokko argeera. Uumamumaanii qaamni isaa dhanna qabatee dhalate. Dhanna qabatee dhalate. Kana jechuun irraa ba'ee piripisiinsaa irraa ba'ee uumamaan kan dhalatan jiru. Kuni appoostii jedhama. Gama fayyaa jira appoostii jedhama. Keeziin akkasii jira. Yeroo baay'ee daa'imni tokko garaa keessatti garaadhaa keessatti dhagna qabatee dhalachuu danda'a. Kanaaf rakkoon qabu garuu haa ilaalamu mana yaala deemee daa'imni yoo jiraate ilaalamee yoo sirriitti hin muranne ta'e sirreessuun hin danda'amu. Kanaaf rakkoon qabu jechuudha baay'ee. Seena. Maal taate koi? What is Maamot? Queen galatoomii dafee kittaanamee jechuudha na qabate jechuudha. Uumamaan namni kittaanamee dhalatu jira. Kittaanamee ijoolleen dhiiraa kittaanamee dhalatu jiru. Warri na dhukkubattan weebsaayitii drnafiyaa.com kan jiru drnafiyaa.com jedhaati googilii irraa galtanii argachuu dandeessu achirraa gaafachuu dandeessu. Maa hojii sana? Maal gootaa darbe? Maal itti bir? Yeroo akkasiin taaptaap gootaniif kan Nyaanni as jira. namni akka galee fi kanaaf guddisuun ni danda'ama. Guys wanta kanaan dura YouTube irrattis dubbadheen ture, Facebook irrattis barsiisaan ture. Yeroo baay'ee biyya keenya keessatti keessumaa dargaggoonni baay'een kan nu gaafatanii wanti dibatamu tokko jira normaalii naachuraalii isaan qaama saalaa guddisa jedhanii qoricha yookiin immoo dibatatti dibuudhaan hin guddata kan jedhu soba. Garaagarummaan meeshaa guddaaf xiqqaa maali doktor? Namni kamii dhiirri kamiyyuu qaamni saalaa isaa wal fakkaataa miti garaagara saayizii isaa qallaan jira, furdaan jira, gabaabaan jira. Saayizii limitir ta'e keessaati ba'ee jennaan namoonni baay'een isarratti kan isaan ilaalamuu qabanii
Karaachi guddaaf xiqqaan yeroo baay'ee namoonni baay'een kan si dhibu parsantii 80 olii dhiironni qaamni saalaa kiyya xiqqaadha jedhanii yaadanii dhiironni qaamni saalaa kiyya xiqqaadha jedhanii yaadanii dubartoota yommuu gaafattu dubartoonni lakki nu gammachiisa seksii irratti akka itti gammadan dubbatu. Yeroo baay'ee poornii fa'aa ilaalu dhiironni keenya baay'ee poornoogiraafii fa'aa ilaalu kan gwaaddanyaa isaanii kan hiriyaa isaanii ilaalanii kan isaa guddaa yoo ta'e kan kun xiqqaate jedhu kanaan kompeer waan godhaniif malee inni guddaan saayizii miti jechuu barbaadeen haala kanaan bara. Jarmanitti teen kee jedhanii keessaan nuqunnami warri barbaadan nuqunnamuu dandeessu rakkoon jiru. Isin guddisuu hin dandeettanii turkii erguu malee. Hin dandeenya. Sarjariidhaan wanti injektii ta'u jira. Namoonni barbaadan yoo jiraatan nutti erguu dandeessa. Dhageettaa namoonni guddifachuu barbaadan Dr. Naafaa Dhimma dhaqa. Ganama kaatanii isin harkisinaati. Qoy gaaffiin qaba. Waan si gaafadha. Yeroo baay'ee jechuun waan si gaafadha. Ispeeshaalii akka aadaa naannoo tokkotti beekama. Ganama daa'imman yeroo dhalattu qaama saalaa isaa dhalaadhaan sukkuumu jedhama. Baadiyyaatti ispeeshaalii baadiyyaa keessatti. Gara naannoo Arsiitti koomaniidha jechuudha dhaga'een ture. Dhuguma dhalaadhaan sukkuumamaa daa'imman. Beekwaan. No, dhugaa dhaga'een ture. Bakka biraattis naannoo biraattis ganama dhalaadhaan sukkuumu daa'imman xixiqqoo gaafa dhalattu jedhu. Ani tarattaratu akkuma tarattaraatiitti dhagayamaa ijaan hin agarre waan beeku quban qabu xiqqeennan biyyaa bahee waan ta'e. Soba namni sirriidha jedhu jira namni dhugaadha jedhu jira eeyyee kan jedhu jira. Gaa'ii filmi afur gifti afur. Akka saayinsiitti garuu kamtu wayyaa. Bakka Dubaay sirriidha jechuudha. Daa'imman yeroo baay'ee Haadhaadha moo xiqqaa wayyaaf dubartiidha. Okay. Doktori. Wayi. Amma shamarran baay'een gabaabaa furdaa filatti. Maaliif dheerallee yoo ta'e cinqa waan ta'eef kan qilleensan seensifne gabaabaa furdaa kan namu filatti. Shamarran gizee akkanumatti haasofsiiftee miira jiraa laatu beekta. Garuu akka nama baratee tokkotti kan wayyaaf saayinsiin kan wayyaaf jira. Amma filannoon shamarranii ka dheeraa ta'e keessa ol ta'ee cinqine ka qal'aa ta'e keessa loloone gabaabaa furdaa qilleensanii dha filatte meerre hedduu shamarran jechuudha. Akka saayinsiitti kan wayyaaf. Kana saayinsiin kana hin jedhu garuu seksiin keessuma seensisuu qofa miti. Seksiin yaadarraa jalqaba, ilaaluurraa jalqaba, qaqqabuurraa jalqaba, irtiquurraa jalqaba. Malee normaalii inni guddaan gammachiisuu danda'udha. Dubartii gammachiisuu danda'udha malee saayizii miti si galee normaalii akkatatti gammachiisu dubartiin akkamitti akka isheen gammaddu malee saayiziin baay'ee xiqqaa ta'ennaani xiqqoo like enjoy gochuu dhiisuu danda'u garuu saayizii amma kanaatu barbaachisa saayizii amma kanaaf barbaachisa kan jedhu hin jiru. No akkuma caammaa kana godhatanii ilaalanii yaabbitasanii barbaadanii kan itti ta'u. Averejin isaa garuu averejin isaa seentimeetira 13.1 dheerinni isaa kan average addunyaarraa yoo ilaalame 13 jechuun amma kuni almost 13 jechuun amma kana jechuudha bakka amma kana. Okay. Rakkanne safuu nuti kun gaa'is namoonni gaafata baay'ee namoota baay'ee keessan gaafata. Warra kaafatee safuu jechaa dhiisi jira dhiisi doktor miira keessa galanii bira jiraatanii ofitti qabu rakkoo waan ta'eef safuu. Hin beektooti amala warra koomentii. Addunyaarra tokkoffaan kan eenyu akka ta'e beektaa? Addunyaarra. Seksii barbaadu? Saayiziidhaan. Hin beeku. Naayijeriyaadha? Kan isaanii maaliif jette?
Yeroo baay'ee gurguddaadhaaf jedhee dhiirallee agarree beerri isaanii kun hedduu gurguddatu. Yaa Suudaan jedhaa jira kunoo shamarran Suudaanii qammasee arga jalatti. sagal qofa sagal osoo hin taane kan ilaalamu ka'eeti qaamni saalaa meejara kan ta'u jalaa jalqabee hanga fiixeessatti ka'ee erga ka'ee booda kan meejara godhamu malee yeroo baay'ee namoonni ciisee yeroo ciisutti osoo hin taane yeroo kootti. Yeroo ka'e mattaramuu qabaa? Maa bakka inni rafuutti yoo dhaqanii mattaramu? Amma gaaffii salphaatti fakkaata miti. Namni of ajjeesuudhaaf kee jira baay'ee kana mucaan tokko yeroo torban darbee keessa kan naqunname waggaan kun 26 ilaalee kompeer godhee kan nama biraatiin kan koo xiqqaadha manaa kun gammachuu yoo fuudhee gammachiisuu hin danda'u jedhee of ajjeesuuf nama yaadee jira baay'ee. Waan salphaa miti dhugaan isin jedha baay'ee dhiironni ijoolleen baay'een kan traumatize ta'an baay'een isaanii jiru. Ispeeshaalii kan hiriyaa isaanii ilaalanii fiilmii ilaalanii dabalataan immoo bakka kan xiqqaadha kan koo natti gammaduu dhiisuu dandeessi jedhee kan baay'ee of ceephoo dhiirummaa isaatti illee kan of ceephoo namoonni baay'een isaanii jiru. Sadarkaa akkasii kana keessa jiru waan ta'eef kan isin immoo gaaffii keessaan na gaafatamu keessaa parsantiin hedduun amma yeroo ilaalte feesbuukii irratti dooktar Biruuk naa jedhanii guyyaa tokko gaawonii irratti uwwisanii qaama saalaan guddifnaa mana goona jedhanii maxxansu beektaa. Dhugaadha jedhanii baay'een isaanii birrii 3,000 birrii 4,000 bitu beektaa. Kun dogoggora nan barreeffama dheeraa tokko barreessaa jira viidiyoo hojjechaa jira dhimma kanarratti. Maaliif dhiironni baay'een namoonni baay'een gaaffii isaan gaafatan waan ta'eef namooti baay'een akkasitti gowwoomfamaa jiru waan ta'eef isinii galee. Kanaaf namoota kan immoo hubachiisuu waan qabnuuf fi kanaaf dubbadde. Dhuga isin nu jiraadha doktore. Dhuguma isaaniiti maa kan barbaadan jiru hunduu barachuu hin qaba. Hundi isaaniiyyuu akkasuma amma mana keessatti gizee kophaa ta'an gaaffii ta'a shamarra illee. Gizee immoo nama barsiisu carraa argatan safuu jira. Hundi tokkoomi dhugaadha. Inni kun hin barbaadu ta'a. Inni kun ka furmaata dhabee rakkatu jira. Yuutuubii koo dhaqi ilaali. Yuutuubii koo irraa viyuu guddaa kan qabu sadha baay'ee. Qaama sana dhaatanii yaalii baqaqsanii yaaluudhaan hin yaalamu. Isin erguu dandeenya namoonni guddifachuu barbaada furdifachuu barbaada namoonni jedhan jira. Mataa isaan jabeeffachuu barbaada mataa isaan furdisuu barbaada jennaan erguu dandeenya yaaliin isaa jira. Turkiitti namoota hedduu ergaa jira waan ta'eef si galee. So namoonni baay'een keessan gaaffii kana deddeebiidhaan waan na gaafachaa jirtaniif kana kaasee amrii soorii malee dhimma kana haasa'u miti. Dooktar shamarran tokko wal quunnamtii saalaa hin feetu fala qabaa. Barreesseen ture dheengadda yeroo darbees dubbachaan ture. Torban kana keessas keessiin quunname keessaa tokko kan kiliinikatti keessiin quunname keessaa kan fedhii hin qabne ciraama isaa fedhii hin qabne kan sodaatan amma dhiirri yommuu bira gahu kanumti sodaatan jiru. Kan immoo sababa irraa kan ka'edha dubartiin kuni kan isheen fedhii dhabde maaliif? Amma yeroo baay'ee maal isinitti fakkaate kanaan duras dubbadhaan turanii wanti kuni amma namoonni dhufan kuni gaa'ela keessa jiru gaa'ela keessa ji'a 3 ji'a 4 ji'a 5 turaniiru garuu hin sodaatti fedhii hin qabdu dubartiin tokko fedhii hin qabdu kana abbaan manaa fi mana addunyaa kanarraa waan isaan gammachiisu keessaa tokko nyaata nyaadhu dhugee osoo hin taane wal quunnamtii saalaatiin seeksiidha ni galee wal gammachiisuu qabu waan ta'eef kanaaf dubartiin tokko maaliif fedhii dhabdi fedhii maaliif itti hir'ata maaliif fedhii dhabdi sababoota garaagaraa kan kee kan isheen fedhii dhabdu guys dubartiin tokko kan isheen fedhii dhabdu sababa garaagaraa kan kee sababni isheen fedhii dhabdu keessaa tokko childhood trauma fakkeenyaaf amma psychological trauma irra geera yoo ta'e fakkeenyaaf amma abbaan ishee haadha ishee baay'ee rakkisaa ture gudeedaa ture yoo ta'e gudeedoo sun taanilaa jira miti abbiis godhaa ture yoo ta'e waan kana dhagaa yoo guddatte immeejiin kun immeejii isheen dhiiraaf qabdu fakkeenyaaf amma abbaan baay'een gara abbaan badaan tokko jira immeejii isheen galatoomii sooretti immeejii isheen dhiiraaf qabdu dubartiin tokko jijjiiramuu danda'a. Lammaffaan immoo dubartiin tokko fedhii ishee malee yoo gudee dabteetti ijoollummaatti ta'uu danda'a yookiin immoo yeroo takka maatiin dubartiin tokko utuu isheen hin fedhii ishee malee utuu hin jaallatin amma akka aadaa duriitti maal ture dubartiin tokko dhiira utuu hin jaallatin maatiin yeroo isaatti kennan jiru. Kana jechuun haatiif abbaan yookiin immoo haatiif abbaan dhiira sana hin beektu nama sana hin beektu garuu fedhii ishee malee deemte.
Sinitti beera. Seksii jechuun wal keessa seenuu miti, duwwaa miti. Penetration አይደለም, penetration ብቻ አይደለም. Yaadarraa jalqaba. Nama sana jaallachuu qabdu. Yeroo nama sana waa'ee nama sana yaaddu, yeroo nama sana argitu hormooniiwwan sunniin hormooniiwwan gadhiifaman sun baay'ee ishee kakaasu.